Yoo harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu idilee galgala kanaa qabannee dhiyaanne isinitti muunqassi faana turan jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti xiinxaaleeyyiin Amaara godina Walloo balleessuu qabne jechuun uummata Oromoo irratti dhiibbaa garaagaraa gochaa jiraachuun himame. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti xiinxaaleeyyiin Amaara faannoo jedhamu filiyyuu haayiliin Amaara jarri kun lamman waliin ta'uun godina Oromoo Walloo balleessuu qabna, godina kana balleessuun malee nageenya hin argannu jechuun naannoo godinichaatti baay'inaan daba walii yaammatanii qotee bulaa Oromoo loluuf tattaafataa akka jiran guyyaa irraa gabaasni Oromoon of eeggadhaa jedhu jaruma keessa nu qaqqabaa jiran akka gabaasni aanaa hartuma fursee naannoo Cafarraa nu ga'e ibsitumni badii kun baay'inaan buufamaa kan jiruu fi meeshaa guyyaarraa dhokkaasa akka oolan nuuf himee jira. Hireen ammatti namni keenya qabu kan biyya keessa of qopheessu, kan biyya ala gargaarsa nama isaanii fi biyya isaanii itti baraaran jabeessanii godhuu qaban ergaan jedhu dabarsee jira. Qeerroon aanaa harxumma fursee naannawa caffaa jiru kun odeeffannoo dabalataan godina Kamisee diigamuu qaba jechuun xiinxaaleeyyiin Amaaraa fi mootummaa naannicha Oromoota Walloo irratti bara lola banuun namoota nagaa ajjeesuu fi manneen lammiilee nagaa gubuun alattis kanneen ibiddaa fi gidiraa cubboota kana jalaa lubbuun hafanis yeroo gara yerootti haala ulfata keessatti kufaa dhufee jira. Rakkoon kun itti fufuun har'as miidhaan hangana jedhamee himamuufillee namatti ulfaatu Oromoota Walloo irratti ga'aa jira. Ajjeefamuu fi mana waliin gubachuun Oromoota Walloo miidiyaas ta'e dhaabbilee mirgoota namoomaa biyyatti kan dubbatu hin mul'atu. Gama mootummaa federaalaatiin biyyattis akka waan hin arganne bira dabruun ala furmaata kennuun ittiin tolle. Kun immoo alkallattiidhaan diinoota Oromoo Wallootiif hamilee ta'ee jira. Amajjii 23 bara 2023 humnoonni Amaaraa meeshaa waraana gurguddaa maqaatii pelleef waraanuuf mootummaa giddu galeessaa fi mootummaa naannoo isaaniitiin kuufatanii ta'uuraan hunda gara godina Kamiseetti fuula as deebifachuun banuun ni yaaddatama. Pirezidaantii naannichaas qaamni tokko humni Amaara kamuu osoo hin hafne gara Oromoota Walloo akka duuluu qaban karaa koominikeeshinii mootummaa naannichaan dabarsuunis kan hin dagatamne. Namni kamuu eenyummaa fi saba irraa dhalatu jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa kana hin fudhatu. Nuti Oromoodha maaf jettan jechuun uummata ofii bulchuuf gibira irraa kaffalu irratti ullumaayil wada Walloo jechuun dubbate labsii dabarsee ture ni yaaddatama. Labsiin kunis waan adda miti. Boorumee daanga warraaqsa Oromoota raayya seenaan jira. Seenaaf dhiifne har'a Oromoonni Walloo manni oomisha isaanii waliin irraa gubate. Irraa buqqee jira. Bakka jiraatus of eeguu fi yoomi Amaarri dhufe lolaan irratti bana jechuun malee tasgabbaa hojjete jiraachuu gagge jiruusa geggeeffachuu hin dandeenye. Balaa humnoonni kun qaqqabsiisanii shamarranii fi haadholiin ilmoo fi abbaan manaa irraa du'e qorqalbiin miidhama lakkoofsi hangana jedhameen himamu. Kana malees mana qabu har'a baala afatanii daa'iman wajjin qorqalbiin isaan cabe qorraa fi aduu keessa alaa galaa jiru. Dargaggoonni manidhaatti guuramaa jiru. Dhukkubsataan Kamiseen ala hospitaala argachuu hin dandeenye. Rakkoon Oromoo Walloo keessa jiru haalan ulfaata yoo ta'u namni isaaf dirmatu dhabe miidiyaaleen isaaf dubbatan dhabamanii rakkataa jiru. Waraanni faashistii Abiy Ahmed maanguddoota ganna 60 olii dabalatee namoota nagaa dhaabaaf siyaasa kamurraa bilisa ta'an jumlaan hidhaatti guuruun hidhaa keessatti gochisuuf kanneessa irratti raawwataa jiraachuun himame. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata.
godina shawaa lixaa aana abuuna gindi baraat keessatti waraanni faashistii Abiyyi Ahmad namoota nagaa dhaabaaf siyaasa kamurraa bilisa ta'an ajjeesaa jiran. Aanaa abuuna gindi baraat keessatti mootummaan piipii qotee bulaa Oromoo humaatuu keessa hin jirre dararaa jiraachuuf maanguddoota ganna 60 oliin dabalatee namoota nagaa jumlaan hidhaatti guure jiraattonni mataa jiru. Waraanni shiftaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu qabeenya qotee bulaa Oromoo saamu barbadeessuu namoota ajjeesuuf dubartoota gudeeduu fi nama hidhaa baase jumlaan ajjeesuu amaleeffate. Har'as bakkoota garaagaraatti gocha fokkisaa nurratti raawwataa jiru jechuun hawaasni Oromoo godinoota garaagaraatti fi aanoota garaagaraa keessa jiraatan guyyaa guyyaan himataa jiru. Murni maafiyaa piipii jiraachuun uummata Oromoo jibbu duguuggaa sanyii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti geggeessaa kan jiru yoo ta'u namoota nagaa hidhaatti guuruun ukkaamse as booda dhabamsiisaa akka jiru ni himama. Humnoonni mootummaa abbaa irree Abiyyi Ahmadiin hoogganaman godina Walloo keessatti humnoota shiftaa Amaara waliin ta'uun ilmaan Oromoo Walloo lola amajjii 23 godinicha keessatti baname irraa hafan jumlaan hidhaatti guura jiraachuu jiraattonni godinicha halkaniif guyyaa himataa jiru. Bilxiginnaan afaan qawween uummata bulchuuf halkaniif guyyaa uummata irratti duulaa jiru. Kutaalee Oromiyaa mara keessatti dhaabbii darraa uummata irratti hammeessa jiraachuun dhagahame. Shawaa lixaa aana abuuna gindi baraat keessatti mootummaan sirna kolonii Habashaa ture uummata Oromoo irratti deebisuuf dhiibbaa godhu bilxiginnaan namoota nagam dhaabaaf siyaasa kamurraa bilisa ta'an jumlaan hidhaatti guuru. Maanguddoonni umriin isaanii 60 ol ta'an illee hidhamanii darraa guddaa keessummeessaa akka jiran jiraattonni godinicha madda nageenyaatti himani. Namoonni badii takka malee Oromummaa isaanii qofaaf humnoota faashistii bilxiginnaatiin hidhaman muraasni kan maqaan nu qaqqabe kanneen armaan gadii kanam tokko Bayyisaa Gammadaa, lama Tufaa Guddinaa, Boosharee Fayyisaa, Boojee Fayyisaa, Taammiree Taaddasam, Jaha Tolchaa Dhaqqabaa, Fiqaaduu Itichaa Iddeessaa dhaabbata maanguddoo ganna 55ti. Baqqalaa Gaddafaa Dirree Raggaasa maanguddoo ganna ayyaantuu ganna 65ti. Bayyisaa Biqilaa maanguddoo ganna 60ti. Adaanaa Bayyisaa Biraanuu Bayyisaa Raggaasa Badhaadhaa dhaabaa Biqilaa Abuuna dhaabaa Tashooma Baayyanam Dirroo Gaddafaa Bayyisaa Gammada maanguddoo ganna 60ti. 20 Caala Fayyisaa 21 Mallee Dhiinessaa Ijaarsa Fayyisaa Shaambalee Sinqee Fufaa Ginboo Aayiluu Dirribaa Adaana dhaabaa Quusee Giddisam Dirrisaa Dheeressaa maanguddoo ganna 60ti. Baqqalaa Gorbee Tashoomee Hundeessaa warreen jedhaman kanan ammaatti maqaan isaanii arganneedha jechuun jiraattonnichaa himani. Namoonni kunneen badii qabaatanii osoo hin taane Oromummaa isaanii qofaaf raayyaa ittisa biyya deemuu qabdan jechuun didanii kaan hidhamaniif maqaa ABO Shanee jedhuun hidhamanii darraa guddaa keessummeessaa jirantu maddeen irraa odeeffannee jirra. Eegaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana qaamaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaaf yuutuubii keenya akkasumas peejii keenya jala dhaqaa isiniin jecha bu'aan nu waliin turtaniif galatooma.